qoricha kana jabeeffadhaa warri itti hojjettan sheeris ni godha warri biyya keessa jiru waan kanatti fayyadamuu danda'a qoreedha wanni kun firee miti ana kan beekutti qummuuduu jedhanii gaba loqodaa bakka adda addaatiin oromoo wal dhabuuf maqaa biraa baafatuu danda'a kana waan ta'eef saarri kun lafarra saara lafa kana saara lafarra saaru laala hidda saadhaa sarma keessaa dachi keessaa kana dachi keessaa buqqiftaniiti nama buqqisuutti naa jenne dachi keessaa buqqifta firee isaa akka seene kan isaatiin tokko saara biraati saarri hedduudha kana kan biraati inni kun kana qofamatti ha alaala akkanaa qabdi qoreen ishii kunoo kana qoreedha malee kun firee seehina ni agartan jeena mana warri kalee ni isa dhukkubdu daffiftanii akka itti fayyadamtaniif obboleeyyan tana ishee warri kaleen dhukkubu buqqiseeti dachi keessaa ishii dachi keessaa tana buqqiseeti irra dhiqee barutti tumee daffisee guddisee torbee tokko lama ganama du'uu nyaanne guddisee dhuga bishaan ishiidha amma torban tokko lama dhabama taati jechuun warri xirrachi keessa jiru yookaan xeexarii yookaan dhakaachi garaa keessa jira warra jedhanii kana isiniin jenna nonolar akkasitti fayyadama isin hin darbin warri waan kanatti fayyadamuu barbaaddan biyya keenya keessa baay'inaan kan jiru warri biyya alatti sinuma jira bakka fedhe waa jiraatuuti warri kalee sin dhukkubee sin rakkisaa jiru dhakaacha nama keessaa baasee fayyisee bobba'ee galuu jiru nama meeqa jira namuma itti fayyadame anilleen ofii kiyyaan agarree namticha itti fayyadu naa himee amma namaaf fuudhee siniin jedhanillee namaaf fuudhuun dhufe akkasitti barbaadee argadhe saara keessa biyya arabaa keessa guddoon argamtu ishii waan ta'eef akka agartaniin akka itti fayyadamtan akka agartaniitti namaafillee himuu dandeessan bakka hunda hedduun argamtu ishii baay'inaan hubachuu dandeessanii kana siniin jedha qummuuduu jennaan nuti namti wajjin dhaladhee namni qummuuduu hin beeku naan jeesse nama jira silaahi hundaafuu namni beekuun isin mala qummuuduu maqaa wallaaltanis isheen mukattiin tan lafarra saarti hidda ishiiti kan itti ajaa'amu immoo hidda harma keessaa kana guuturra jirteeti dachi jala qofurtee kana baaftee itti fayyadamta fuutee daffiftee tumteeti akka dhugaan danfutti bishaan hin daffiftee bishaan san qabbaneessitee dhudda malee oowwaan dhuddu immoo bishaan qabbaneessitee ganama dhuddaa sin jechuu feetu sukkaaritti naqee feetu dammatti naqee akkasii dhugamutti hojii beteessu ositti dhaayuusu hundaafuu dhugi ganama baay'eessi akka fincaan yeroo amma si baasutti sanachi dhakaachi bir keessaa jalal fayyaa argatta biiznillaahi ta'aalaa malee humna keenyaan miti immoo fayyaa tajaajila. Assalaamu alaykum.